Miidiyaawwan yeroo dheeraadhaaf tajaajila kennaatii turan an akka televezyiinii fi raadiyoonii madda odeeffannootii fi bashannanaa ta'aatii turanii ammasittuma jiran. Barruuleenii fi gaazexaawwan adda addaa maxxanfamanis akkasuma. Interneetiin garuu haala itti namni amma odeeffannoo argatu jijjiiratii dhufeera. Torban darbe kana keessa mariin dhimmoota kanarratti xiyyeeffate sagalee Ameerikaa VOA'dhaan Afrikaa Kibbaa Johannesburgitti qophaa'ee ture. Dargaggoonni marii san irratti hirmaatanis Afrikaa keessatti warra intarneetii keessumattuu immoo miidiyaalee hawaasummaa fayyadamuudhaan milkaa'an an hojii uumanii fi hordoftoota hedduu hawwatan. Yaavi Maaduraayii barri kun bara miidiyaa hawaasummaatii jetti. Miidiyaawwan baraman akkaataa fayyadama miidiyaa hawaasummaa ofii isaanii ilaalchisee jijjiiramarra jira. Fakkeenyaaf gaazexaa fudhadhu. Dhaabbanni gaazexaa maxxansu tokko fuula miidiyaa hawaasummaa isa barbaachisa. Garuu waan gaazexaa irratti maxxanfamuuf waan fuula feesbuukiif kaan irratti baasu akkamitti addaan baafata? Hamma maxxansisuun ba'utti eegamoo dura odeeffannoo sana karaa miidiyaa hawaasummaa dabarsa. Kun ammallee waan miidiyaawwan adda baafachuudhaaf irratti hojjetaa jiran. Biyyoota Afrikaa adda addaa keessatti warri miidiyaalee hawaasummaa kana fayyadamuudhaan beekamtii horatanii fi yaada ofii kennan akka ormi gurriitti qabu godhan baay'achaa dhufaniiru. Hojuma akkasii hojjechuudhaan biddeen baafates baay'eedha. Xiyandalaa san keessa'e waan irratti xiyyeeffatu akkanatti ibsa. Qabiyyeen ani itti xiyyeeffadhu baay'inaan siyaasa waan hin taane waan murtaawaa qofa miti. Daangaa ce'ee namoota baay'ee bira ga'a. Akka namoonni waan tokkoon qofa akkan ta'etti na laalan hin barbaadu. Dhimmi marii san irratti ka'an biraan feesbuukis ta'ee miidiyaalee hawaasummaa kaan irratti hordoftoota hedduu miliyoonaan lakkaawwaman horachuudha moo hordoftoota xinnoo qabaatanii nama waan ati maxxansite yaada ati hirtisan walii hiree irratti mari'atu horachuutu caalaa an jedhu hundi isaaniitu allammataa filatan. Fakkeenyaaf wannuma ajaa'ibaa wayii tokko maxxansitee namoonni baay'een fuula san laayik gochuudhaan akkasii hordofan gootaa jennu. San booda waan ati maxxansitu sana yoo laalle yoo deebisanii waliin irree fi yaada irratti hin kennine nama miliyoonaan manaatu na hordofa jechuun bu'aasiif hin qabu. Maammiltummaa jabeeffachuun ijoodha. Dargaggoon biraan marii kana irratti hirmaate Omoojan immoo namoota miidiyaa hawaasummaa irratti milkaa'uu barbaadaniif gorsa qaba. Milkaa'inni kee milkaa'ina dirree dijitaalii irratti hundaa'a. Sana malees immoo milkaa'inni akkuma abbaan itti ilaale maal barbaaddati ka jedhu irratti hundaa'a. Anaaf namoonni marii keessatti qooda fudhachuun waan hunda caala. Ani waan tokko jedhee maxxansee namoonni mari'atanii yoo irratti hirmaatan sun baay'ee barbaachisaadha naaf. Sanaan achi namoonni miliyoonni 5 na hordofanii yoo waan ani jedhe na jalaa qabuu didan anaaf baay'een hordoftootaa akkasii sun gatiin qabu. Karaa biraatiin miidiyaaleen durumaan qabanii jiranii fi amma dorgommiin itti dhufe televezyiiniin raadiyoonii fi akkasumas gaazexoonni akkaataa dura hojjetaniin hoo itti fufan jechuunis miidiyaalee hawaasummaa fayyadamuu hoo didan baduu malanii yookaan immoo nama isaan dhaggeeffatu dhabuu malanii yaadni jedhus ka'ee ture. Akka amma jiranitti yoo itti fufan baduu isaaniiti. Haala jiru hubatanii tarsiimoo isaanii kallattii adda addaatiin baay'ifatan malee abdiin qaban. Afrikaatti yoo laalle garuu homaan ta'an dirree dijitaal miidiyaa irratti hanqinaawwan akka tajaajila intarneetii gatiin isaa mi'aawuuf kan akkasii waan jiruuf ammas jaruma kanatu filannoo.